Wallahi nagarre. Tasum nagarre. Rabbena tena takar ngasin. Uyung law ko man kanya rute. Nung kuya kan daga bobe. Undalok. Ferrahim. Bakke nyaman ni akka saya kara bude gara de akka saya awale mo. Matu makiyar raw kasi arak dosi kaba ammo akat ilmu oromo to kotin siyada. أنا ما أجي توري إنه ما جزء براسي جزء. السلام عليكم الشمار كفونا جرجل تور دكتور هم تيجينا في مقابل انتكاب قدام ماتي واتي دان. جا مجاغرتي جارتي عرفي ده كنو لا خنا خلي ده مامي ده يوم جاهن يو إذا أنا قديمته أجي بكبوتان أنجان. أنا سأكني ويا يري بدأبيتي نسيه بجراجو. Ulang kulfin na jirtechu singasin da kulfi kollafetin hakani guyal abade gujira malif ate jettindate arrayo segati se isa bikabachu malif nitumna ni chafenya jan gart la intumina da tota rawam akasiti me amle tani sinju me ayaman tarra asantu Yoi demo asirra demani aschi cabsani wan sigidin isa ilmu oromo tigetin bexe garasi la fikra didde ammo dinnan itto fadanjan taba yo dubbi godute agarte yo nagahan haraka babat yo himute akkana jabe sani miti jannan baba yazjiti azjiti Baba ke duga rabbi sanin tafi mal duga malin in fata duga mani ma sirti yadda arafe isin ittime isin famtani bikijir tumbedo mbekhon akamitin bain oson be khayin khalas arra sakana narra oltanitin bara amma dure bar nasra lo jira bar ni chafa kamtan sinje sirra de mani bar ni beitati imotani sinju خلاص بابا دفي أمومتي بدفي أيوة يومي وات أما مجان عارفين بفلان قالتي عرفت البراني قبلين قراها سن اسمان الجيس جيجن هذا الجيس غادو مرة جمال أتيو في الرأي بتوع بكسيجت أكم جيتين من أقوله جرتي يتيو ده يمتيو مبيو خامنا خنا جيتين سر ما خاين جيتو ما خاين جيتو أسمعين جيتو بكاسون بخين دلنا سن راجل لسا وچو جيرت تاكجي أي فما إبلو وچو ده بيتوا عمدا إيش في جيرتا وچو جيرتو أركتو كامري وچو أركتو كمالي درامدا كمالي أنا مو ستي هميتين جيرا نجيرنا ندورا مكينا جوجيرا أمو يو خرانا جهاتين همت Ngerti? Akasi baro yara. Haram jirtin masih. Himi yao. Oke lo kosa. Ngerti beda. Nama beda jirtu san ngerti utati. Dalan jirtu mana san. Himi firra. Jaljaten tayo mata aga kote tite nuti me. Ansela apa nasi tu baju mana kerta tite. Umani. Akasera dia. Baran fit edubira. Hana jason. Si jason ni. Narraga baba daga hara si gawa bakkara na fidanni beitami akkata itti na fidanni beitami hakkami kuba hakka baaddo kuban qabdu watak ag yo kuban qabane re kamitti yo achi diro gujjalam mana keenya dhufte hin deemin taa'e mana keenya jeen achi booda khalaasan ergaan mana gara hojiidhaa deemi hin galle achiin bule guyyaa sadaffaa achitti na dhufanii iddoo dalagaa tasanarra wayyaatiin arge kottuu yoo isii tan lamaan keessaa filattee yoo kan siitaa yoo taate tana dalagatta yoo kaa'oo saahiban kee geessite waan jedhaniin sobaan na fidanii huntuuta kana na naqanii asin na dararu jirtan malee ani maalittiin beeku waan dararaa barqabii naan jedhi barqabii amaanaa yoo ati azimxaan kun asii behe waan takka beeku dhaadannoo akka keessan quba qabdu waan takka quban qabu ati quba qabdu
Eda is lazim just Abona mal nama gore yo wana gore na majje samale dentasani tani. Ayere abbaan butii qabu san gartee arraan tana yoo asitti dhufte akkamte dhowuu jira dhigaay sirraa qabu jirani. Maal beektaa itti himinaadhaa gartee itti himinaadhaa gartee yoo isatti himan nutumaa gartee dura turaan irraa baasa. Akkam si wayya? Akkarra si wayyaa himigaa? Akkarra si wayyaa himii. Akkarra na wayyaa akkana gaddiiftanii kana. Wanni gaddiifamuu hin jirtu ati gaddiifamnaa bikka heetiin bu'aa. Nama jaartii nama baabaa kiyya. Abbaan badiyana. Haadha ilmaan meeqaaf gartee jaartii ni galfadha jee jaartii nagaan jaalalaa biraa kutee gartee mi dhibeeta. Ati sarka kaya qabdee jechuun dhageetti. Dhibbatti kun ani iyyatiyyaa fedhan dhabu dhibbatti warri gartee guyyaa tokko mana keenya dhuftee jee siimi. Waata kan kuisaa. Eegaa mana guyyaa mana keenya dhuftee jenne. Torbee dabree jira. Hayyee namni kun abooteetii miti. Abooteetii miti. Torbee dabree jiraan jee. Amma yoo karaa nagaatiin miti fara irratti wayyuu garuu. Mee murgooti ka obboleessa kiyyaa tokko amma qofaati amma naafsi qofaa jira barbaade beekta amma naafsi qofaa jiraami bira nu mafsi yoo Ayyee, natti himte naafsi. waan anda koon qabu naas irra dhowwa isuma qofa barbaanna isuma qofa buuna jaartaa finna ani waata ka koban qaba namoonni nan barbaade beekta isaa san fiddee yookaan ajjeesu yookaan agadhiisu waama lamaan tana qofaan barbaadan waa sindiisan yammallee nin beeka haanarra deemani sindiisa anis lubbuuti yaa je'eetiin jabaatonni wadu'aanu dhaggeeffatu lubbuuti yaa je'eetiin si qaba si asiin gartee beekta isaanin si eega yoo ati gartee maaliif akkaan namni jaartii nama ammatuma kiyyaafu jaartii tiyya namni fuudhee lubbuu nama ta'e dabarsuurraa ibduuba tasa kanatti qishoolee hin deebisu yoo nama dhiiraa 40 akka itti naan jennu numaan kuta malee rabbii akka jageesseeti namni jaarsa yookiin haqa irratti hin duune dayyuusaa ija dhageesse an jaartii tiyya fakkeenya amma namni akka isaa kana fuudhee garatee akka isaa awwaalee moo matuma kiyya irraa ukaase aara guddaa si qaba ammoo akka ilma oromoo tokkotti si yaada anuma achitti warri nama jeesu baraati jeesani ammoo nagaa yoo ofirraa himte gabbaata asii mana kanaa yoo ofirraa himne waan gabboo keetti tasan jiru yoo karaa gababatti karaa isheen gartee nama biraatti an nama na beeku hobaatii hojii jirra naafi misuusatti mucaan kun miskiina umaarraan beeku hunjaan na yoonatti icciitti natti himi naafsi qofa fi rabbi qofaan nu arga kana achi yaadaa fi hiraariin akkanatti namni kun dhiqata fedha waa beeku sammuu ta'eef wareesin himi immoo ani nan siyyuu salmaa dafi gaa maal himi haa himi oguusu hin jee bikka isin jirtutti himi haa maal si jettaa guyyaa dhuftan guyyaa mana keessa guyyaa lama mana kamanaa keessa dhufte maal jettee guutte agartee moo garreeti nagarreen alaasi qabee harka keessaa ol keessaa qabdan harka ol keessaa qabaachuu ijoolleen si barbaadu duraanuu barbaadu jirti tilmaama namaatu tilmaameef agartee atis matuma keetii guyyaa lama abooteeti guyyaa lama mana keessa dhufteet boo godaan haay mataa godaan himtee boo ni miidhamtaa duurra naa wayyaa namaa duu filatte duun filaddoon ayyee abbaan jaartii yoo si dhufe waan rafeessa jaartii isaa hin jalaa baase hanga gartee isaan kun gartee ati gartee jaartii isaa hayyee ifiyyoo gartee laal siifa godha isaaf jaartiidha haadha ilmaan isaati gartee isaaf lubbuudha akka jalqabee adurree taphaa jedhan hantuuta lubbuudha ammoo isiif fardiidha isaaf ati immoo sii tapha gartee akkan taane dhokoystanii achi keeysanii gartee wallaahi nagarre tasuma nagarre rabbeen atti takkaan garsiin guyyuma lama qofana kan yeroottee guyyaa kana gabbobbee waliin dalagu firraa himuu baattaa uffata firraa qabdu jijjiirratu kasi qabadhu waan siingiree ni jira adda siifoo qabdi dura adda siif baani kanaa achitti
gadiin socho'aa achiin deemaa ulaa tana baasutu gadiin baatu qolfiin hogguurra fuudhu bikka ittiin gara dhokoo isheetti irraa qabaani. Yoo ati immoo himte immoo si qaltaa abadan anatti isaanii minatti yoo himteewu salphaadha jechuudha. Karaa gabaabaa dheenyee fuudhu mataa godaantumaan waliin salphatti himitabi afaan Oromoo si gadi. Maalin sitti mabbareessaa? Hin himtu arra himtu arra kophaatiyyee irraa himinaa fedhi ati irraayyee baasisi jedhani. Mansuurummaa sirraa dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu mansuurummaa sirraa fudhadheetiin anaa himsiisaa hin tuqinaadhaa kasi duuba siina jedhan gartee jaa harka duubatti hineeti himsiifna bishaan irra naqaati cafaqaati lakkii anaa suuta himsiisaa jedhetti qabemi sira dhowwame Akkamiin fedhan sanaa na godhani? ka'ee fudhan asii godhani Akkamiin taati boo? Hin beeku haa takka quban qabu. ayyaa Ammaan tana yookaan isaan sirna iyyaame ani maaliin fadhammaan tana jiruu diyyaas jibbeen akkaan kalee dhufettiin arraas jire. jiruu jibbitee Akkaan kalee dhufettiin arraas jire. jiruu teessis jibbitee Jirumati jitanaa hin fadhan. An yookaan najjeessu yookaan. ammas hin ta'u harka kiyyaani an harka kiyyaani Khalaas. Bebeeta. Sendau. Nama maata kan bahine abbaa badiin taane. Hajaartii arafee jala baasin taane. Farinnaa isaaniitiin adda faca'ani. Maal laga gaafattan? akkasi gaa hordoftoota hundi seenaa gaa namni beeki namaaf ilma namaatiif kheyrii yaadiyyan hamtu sharriin tamabbaati ammoo mucaa kana akka gartee isaan kun himmiine gartee himii firraa himii lakkii himuu didee jira jechuudha. Maaliif himuu baannaanis dhantuma isaati. Maaliif yoo jettan namni tokko namni jaartii tee gartee si jalaa fuudhee haadha ilmaanii keessattuu eenyutu raafa ilmoo fi jaartii irraa namni hafu yoo maraataa ta'e hin beeku maraataan waan jaartii gartee maraataa jaartiin tun warre inni jaalata waan ta'eef hanga jaalatu beeka isaa maraatee jiru nama biraa hojii dhagaa matarraa jaartii isaa immoo abaddan kama maraatee jiru san mana isaa san dhufee rafee deema hin miidhu. Akkasii jarri kun jaartii nama awwaalnetti hangaa diddee gartee ittiin gadhiisa waan biraan beeku itti gadhiisuudha. Akkasii himu diddeemi ayyee ammoo akkanas himsisan egaa